Tigray ka afaan Oromoon beeku afaan tokko nuuf isaa walitti hin beekne keessa gannu naqee uummata Tigray keessan tattaa'u jirra maan tara. Jirra doonii ammaa abbaa meeqaatu gad naqamee jira. Dooniin baaratti gad naqamte? Baaratti gad naqu jiranee waa ammaa tara maallaqa argatu siin baasaa jira baaratti nu gad naquufi. Ammaa tara jiruun teenyaa bar jiru bituu hojiitu jira moo qabatee kun. Nuti amma boortaalee illee nu qorsiisu sun darbu. Kokkee qabeetiin jira ilaa biyyatti. Eessa kokkee yoo jeeru? Ilaa biyyatti kokkee qabeetiin jiran jedhamicha. Amma xiqqoo boodachirraa akka inni si baasuun taasisan man. Elame kotta katanu elame gargarin khanu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam jirtu? Daawwattoota fi hordoftoota keenya arra gammachuun qaba. Viidiyoo kana like, share, comment nu barreessuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Haadha ilmaanii kana dhageessanii jirtan bakka isin jirtu. Dheengadda dalaaltichi nana itti bilbilee waan dubbachaa ture waan inni haasawaa warri viidiyoo daawwatanii warri viidiyoon daawwatan immoo irra deebi'aatii linkiin jala jiraatii daawwadhaan isiniin jedha. Namtichi dheengadda afaan Oromoo natti haasa'u jeetii afaan nafxanyaa qofa natti haasa'e. Ilmi Oromoo dallala miti waan biraatu yoo dallala kara Liibiyaatu osoo ta'e akkana waliin godhu ijoollee fi haadha manaa kiyyaa fuudhee bakka Tigiroota qofa nafxanyoota qofa ka afaan Oromoon beeyne bakka afaan Arabiin beeyne keessatti darbate bakka warra hawaalaa jechuudha hawaalaa buusisuudhaaf deema jaalala namaa rabbi isiniif haa kennu jaalala rabbi isiniif haa kennu namtichi kun aanaa seeruu abbaas keessaa qaayisallee dha'uu hin barbaadu ammallee tankaarfii fudhachuu danda'a hiriyoonni koo jechuudha kan sirriitti wal jaalannuun aanaa san keessa kan jiru jira kaleessa itti bilbilaniiti maatii isaa nama akkana ka qabdeer ka qabdu gadhiisiiftamoo gadi hin dhiiftu rakkoo isaan keessa jiran keessaa hin baaftamoo hin baaftu jennaan namtichi telefoona fuudhee deebiseef kana wanti inni dubbadheef jaalala namaa rabbi isiniif haa kennu jaalala rabbi nuuf haa kennu dandeettii isaatiin daawwattoota fi hordoftoota keenya rabbi isin rakkisin addunyaa kanarratti addunyaa fi akhiratti illee rabbi isin rakkisin haqa namaaf irraa eegaa nama irraan jira jettee hin miidhin amma itti bilbileen haadha manaatii fi ijoollee koo dubbisaa hamma xumura viidiyoo kanatti akka isin na wajjin turtan na wajjin gammaddan afeerraa kooti. Hello. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkami nagaa nama jirta? Lubbuudhaan jirtanii? Lubbumaan hin jira lubbuun nama jira alhamdulillah. Maal isin godhe namichi? Eessatti kana baddeeti? Namichi maal isin godhe? Namtichi maal isin godhe taa namtichi bikka duraan jiru nu fuudhee Tigree keessan nu naqe. Uummata Tigree ka afaan Oromoon beekna ka afaan Islaamaan beekna ka afaan tokko nuuf isaa walitti hin beekna keessa gan nu naqe uummata Tigree keessan tattaa'u jirra maan tara. Haa amma achi keessa jirtanii? Uummata Tigree keessan nu naqe jirra doonii ammaa abbaa meeqaatu gad naqamee jira. Dooniin baaratti gad naqamte? Baaratti gad naqu jiranee waa ammaa tara maallaqa argatu siin baasaa jira baaratti nu gad naquufi. Lubbuun nama jirra gaayoo ammaan tana boortaan deemee lufoo baatee waan deemuu hunda dartuu hundana raaguurrateeti. Maal si raaguure? Walaa telefoona abbaa Afrikaan bitee deemu wooma hundaa dartuu fuutuu raaguurratee telefoona kiyyaa kun amma naa deebi. Amma sii deebise? Telefoona abbaa Afrikaan irraa fudhatee uummanni afaan Oromoo hin beekan afaan takka hin beekan naaf isaa yoo dubbaddu uummata kana dawaa sii qabaate afaan kaafaa walitti hin beekneen kana jeeti. Mobaayila 4 fuutee deebu jirta duraanati. Mobaayila 4 fuutee deebu jiran kaa'e. Mobaayila 4 maaliif fuutee deemtanati? Amma mobaayila achi buutee nyaatu darani mobaayila akka itti fuudhee maanta nuti rakkoo badduu keessa jirra kun ilmaan yoo jirra kadde uummanni afaan Oromoon beekanii. Mobaayila abbaa meeqaati? Meeqaan doolaara 300 hin bitee. Doolaara 300 abbaa 4 bitti. Abbaa doolaara 300 hin bitee waan biraallee huccuullee tasilaa keessaa babbareetti shaantaa takkana irraa fudhate. Ayyee. Huccuu dhiiraatiif kana deemuunis shaantaa takkana irraa fudhate kun ammaa tana qabsaanee jirra karaa yaanuu qabnee jirra atillee nutti badduufi dachiin rabshaa qofaa bikkeeti gadiin dhufti hin jirtu bikkeeti waliin dachaan hin jiru lubbuu asin nuuf fidee jira gaa. Kalaas rakkoon qabu bilbila kee kasirraa fuudhe siif deebisaa rakkoon hin jiru kanaafuu anaatu as taa'ee deebisiise. Ijoolleen fayyaa qabdi imma? Akka bilbila irraa guuranii si goosiyata. Ati masjida ajajee si jeeni. Keef akkasirraa guuran akkasii deebisu bilbila ammaan tana kan natti hin bilbilte kan inni sitti hin bilbile kana akka inni siif deebisu anaat taasise. Waan kana hundaatiin nu godhe dhibee isaan waan kana hunda taasisu. Eegale hojii kee hatatte
Shafaafa. Akkaan silaatiin jabbeen doonii koree deemee waan kiyyaatti na gubaate asitti sanuma dararta kun achirratti na ajabu jirta naaf ijoollee waliin dukkoyne walaa viidiyoonne walaa bunatti walaa bilbila hin qabnu lubbuun asitti nu rakkatee jirtu. Bilbila abbaa afur kati bitette sirraa fuudhe keetitti shani keessii deebisiise ma? Ayyanaa deebisiise. Kalaas keessii deebisiise maallaqa isaa niin ergaa fi haa isin gadhiisu. Akka dooniitiin nuna kuufi maallaqa ergisaamii amma nuti biraan bituu feete. Laa maallaqa dooniitii miti. Maallaqni nan erguuf kan inni isinirraa qabu. Qaalitii hanganni jira nu qorsiisu maallaqa erginaaniif ammallee maallaqa bidaaffadha. Isa si qorsiisa. Asitti nu fidee jira ammaa sana keessuu rakkanne jiraan uummata zakara afaan isaanii beekuun asitti lubbuun nutti fidanii jira. Achi keessaa isa akka inni si baasu anaat taasisa dhiisi. San ittiin dubbatin isatti callisirra. Maantaa isin ilaamaan tanaa bilbila keen hojjetu ka isaa na jalaan kaasu maaliin godhadeen? Mammaan dalagaa akkanatti ilmaan ishee waliin dukkoyne karaa yaalus hin garre ilmaan na jalatti daarawan ani daarawee jiruu namaa takka jiru. Aywa. Meeshaa mashaakila gootasaa. Anaa wajjin amma anaa fi isaa mushaakila walitti godhu jira harbii walitti uumu jira akka bakka sanirraa isin baasee bakka nagatti isin deebisee akka dhugaa akkuma dubbatte daandiin nagaa miti anaatu dhufee isin fuudhee isin ol deebisa. Meeshaan dhuftee nu fuuta karaan hundi hidhaadha. Maaliin godha kaare? Meeshaan nu fuuta kennaa deemuu hin danda'a deemuu hin danda'a. Silaa akka ni gallannee asii yaadu sanatti biyyatti gannee irtaanee nuti tura. Gubannu walumaan gubanne dhaggeeffadhu. Asitti akka irtaanu nu feeru wooma ati feetu saniin dhabee gorammaa tana wooma ati barbaadu saniin sira wallaaleen. Kalaas boruun dhufamman. Boruun dhufa eeysaan dhufta irra nu hidhaamuufi. Irra nu hidhamuumoo akkamire? Gubannu walumaan gubanna. Dhagayi. Yoo gubanne waliin gubachuu jiraannaa waliin jiraachuu kana dubbiin. Kan dhageenya nama waliin gubanna jiru kan dhageenya akkami waliin gubanne ilmaan kana maal yaa jookaanii deemtee hidhamtee eenyu ilmaan kana nu hiite hidhaa tana keessaa eenyu nu baasa. Ammallee hin dogoggoree waan hin taane naasayi. Gaaskii silaayettani kennee nuti mana zayaan. Ati kain baasin deemoo ka amma gaalichi maallaqa baatii sani barmeessuu nan gamta baatii lamaaf yaadamoo qabu. Ayyatta bu'aa jiruun akkanaatu ilmaan kee silaa suuraa kaasee si erge. Silaa suuruma kaasee si erge. Afaan akkanaa kanaa unatti naasoo. An amma jara kanaanis. Dhagaye. Meeshaa kaniin jara harkatti qabee jaraan wal fixu jiru kanallee dhiiseetiin kalaas keessaa bee dhufa. Meeshaa keessaa baatee maal nu biraa gootaa fidee jira manaas gallakkisee meeshaa keessaa baatee duraanuu tukkitti godhu jirtaa meeshaa maallaqa isaanii deebisaa fi mana keessaa hin beekne itti haalli akkuma duraan nu hidhatte haalli nu godhini. Maallaqa isaa fuutee deebista maallaqni si harkaa dhumate na harkaa dhumate amma waan inni gadi hin dhufu waan inni isin ol fidu malee hin qabu. Akka nuti gallu ati nu hidhe akka amma karaa takka nuti itti baatu akka ol dachoo takka garagalaa deemu mala nu dhayditi. Kalaas ol deebitanii lafti nagaa miti xiyyaarri yoo xiyyaaraan deemne malee baharaan hin deemnu. Yaaba xiyyaarri eessa jira yeroo keessa xiyyaarri jiru sina garreeti amma maa mataa dhukkubsuu beekaati. Xiyyaarri jalqabuuf deemaa jedhan ammaan tana baatii 7 booda. Deemu baay'ee lubbuun jiraate xiyyaara korraa miti ammaan tana jiruun teenyaa bar jiruuf itti wayittu jirra mokkaffatee kun. Ayyee. Xiyyaara nama fayyaa qabu nama murtee taa'u jiru xiyyaara kan taa'e eeggataa miti. Nuti amma boortaan illee nu qorsiisu danda'u manni kun ilmaan inni deebaa. Laa namni si qorsiisu hin jiru. Namni si qorsiisu hin jiru kokkee qabeetiin jiran. Kokkee qabeetiin jira ilaa biyyatti. Eessa kokkee yoo jiru? Ilaa biyyatti kokkee qabeetiin jiran jedhamicha. Silaa kokkee qabaattee fuudhee uummata afaan keenya hin bayyine bira. Kokkee qabee amma achirra amma xiqqoo booda achirraa akka inni si baasuun taasisa ammaan tana. Bakka duraanitti akkasi deebisu. Hattuudha. Kaleessa itti bilbileetiin ture viidiyoo irraa mareetiin ture niin ajjeesaa naan jedhe. Niin ajjeesaa yoo maallaqa na ergite immoo gadiin si dhiisa naan jedhe. Amma maallaqni asiitti ergu waan hin jirreef an dandeenyu achi dhaquu waan hin dandeenyeef isin ol dhufuu waan hin dandeenyeef kanaafu bakka duraanitti isin akka hanqa inni achitti isin deebisu ijoollee fuutee kar tokkollee hin deemini callisi hin arrabsini nam tokko arrabsin sitti meeran harkaanitti hin deemin. Kan namni tokko kan arrabsu nu arrabsitee jaa. Jaartii isaa qabatteetis.
Baay'ee bana manatti sibbatu jalaa jalgeetiin ta'a. Jalaa callisi. Meeshaan jalaa callisiitiin nama akka gayyaati. Jalaa callisi yoo inni waa si gaafate gaafadhu. Yaaddoo itti bilbilii gaafadhu. Abbaa mana kiyyaa gaafadhu. Kanaa achi wanni hin jiru. Amma yaanii achi otira hin golchitee jiru. Ati machi turu deemsuu heete. Sittiin si galchisa? Isa baharaami. Baharri kaleessa nama beekaa dhumette. Beekaan nama fitu jirarree beekaan nama fitu. Waan beekaa namni nama fixutti deemanii ree osoo beekanii. Osoo beekanii nama fitu jiran kaa. Kalaas deemuu hin qabnu kaa yeroo kanaa nuti. Akkamiin taaree hin deemu? Maal goota gaa? Lafti nagaa taaneen nagaa ta'ee jennaan anaatiin dhufee asitti sin ol deebisa. Amma bilbila mana gubbaa dhaabbatu jiraate nama raajii simmaan ta'u. Si gubbaa dhaabbatu jira? Ijoolleen akka erga na gubbaa dhaabbatu jira. Itti kan ittiin hima? Itti kan itti dhibaan fuudhu gaadhicha dhibee itaatiin raajii simmaan ta'u. Hin sodaatiin kana booda sitti meeran? Maali sodaa durii isa sodaachi jiran? Jechuun na beektaa miten? Siin beekee akka nu godhu jirtu kana siin beekaa meetti garuu siin beekaa. Ati yeroo hundumaa gochan taane ka uumu kan hojjetu ana si fakkaata malee si akka ta'e dogoggora kana hundaa akkati qabdu of beeki. Hallayyetti nama guuree callee mana taa'u ana. Si namni hallayyetti nama guuru sitti meeran. Silakka gaggaataan galee baran. Kana booda waan akkanaa keessaa bahi. Itti kan hima ayyaantuutti. Ayyaantuu fi Oromiyaa rayyaan ikkan. Ayyaantu. Eeyyertan. Gadhiifte ammas. Kottu dubbi. Tigiree jira jennee Tigiree keessa gadhiifte Tigiree fi nafxanyaa keessa warra dhiiga namaa hin qabne warra dhiiga xuuxuu bare keessa. Kottu dubbi jofaa. Egaa. Ayyaantu. Akkam baabee. Fayyaadhaa bareedduu koo. Jirta alhamdulillah. Akkam jirtan? Baabee kootu. Isin fuudhuudhaaf maaltu na rakkise ayyaantuuti? Baabaalee amma akka kennuu san kootu nu fuuri. Isin hunduu fayya qabdan himma? Alhamdulillah. Oromiyaanis. Kan duratti dineen haan fuuru. Oromiyaanis rayyaanis fayya qabdanii? Alhamdulillah. Kalaas niin dhufaati. Boruu fi iftaan keessaa guyyaa tokko dhufeetiin isin fuudhayyee? Waan takka illee sodaatina. Hin sodaatina namicha sanis. Nyaataan sii bitaa? Nyaata maal feeta? Bargarii feeta? Ayyee okay. Itti kan numma ta'etti. Rayyaan ibba'u jira? Rayyaan ibba'u jira. Maaliif? Yaa Rayyaan? Rayyaan lubbu? Amma dhagayi? Akkuma dhageessu jirta. Ati amma kanaan booda jecha tokko inni si dubbate jennaan hin deebisinii fi itti dhiisi. Yoo inni waan akkasiin jedhe ana haa gaafatu. Durumaaduu siraan dhageesse kun hunduu hin dhufu. Maal ta'e? Ayyee nagaatti. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kunoo haadha manaa sagalee isii dhageessanii sagalee ijoollee dhageessanii ani akka kottii fi warroonni naaf gammadanis gammanneera dhala kooti kan barahaa keessatti miidhamaa jiru kan dallaalle hattuun gantuun darbattee mana hin taane keessatti darbattee achi keessatti rakkisaa jirtu hawaalaa gaafachaa jirtu ijoollee kootii warri naaf na wajjin gammadan akkuma kotti gammadan walumaanuu baga gammannee nuuf jiraadhaa nuuf turaa addunyaa kanarra Oromoon keenya baay'ee isin jaalanna jaalala akkumaan kanaan dura dubbadhetti jaalala namaa rabbii isiniif haa kennu kana booda kalaas
namni baraa keessa ijoolleen isaa jirtu namni ijoolleen isaatii fi haati mana hidhaa ofii isaaniitti uummatanitti darbatamanii achi keessatti rakkataa jiru waan astaa'u ni qaba hin qabu. Kanaaf ani har'a booda deemeetiin jira. Asuma taa'ee du'aa ina godhaa hin oolu du'aa godhaa deemeetiin jira. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaatti.